Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota jaalatamtoota obboleeyyan tiyya bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya isin haadha qabdu isiniin jecha har'a deebi'ee dhufee jira. Har'a viidiyoo kiyya ka guyyaa har'aa wanti isa adda godhu yeroo biraa yuutuubii kiyya irratti qoosaawwan garaagaraa taphoota garaagaraa hiriyoota kiyya wajjin dabarsa. Har'a garuu dhimma islaamummaa irraa xiqqoo haasa'uu barbaada. Maaliif jennaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni islaama ta'ee amriin islaamummaa isa hin yaachifne nurraayyuu miti jedhe. So anis akka nama tokkootitti islaama waan ta'eef islaamummaa tiyya irraa haga beekurraa waan xiqqoo dubbatuuf uf qabee dhufee jechuudha. Maal inni laata wanti anarra dubbatu hedduu kun? Waan tokko innis maa inni? Yeroo hedduu namoonni amantaa biraa qaban akka waan islaamummaan mirga dhala namaa sarbuufaa itti fakkaata. Akkanuma akkanaan waan akkanaa kana namoota yaadantu jira. San qofaa miti. Akka waan islaamummaan tuni seefiidhaan babal'atteetitti namoota haasa'utu jira. Dhiiroo dubbiin akkuma isaan yaadan kanamoo dhugama islaamummaan dhala namaa ni sarbaa. Zabana duraanii hoo wayita islaamummaan babal'atte jedhan san islaamummaan ummata akkamiitiin ummanni islaamaa ummata biraa akhlaaqa akkamii agarsiisaa ture, akhlaaqni isaanii akkam ture ka jedhudha. Walumaa galatti yoo walitti cuunfine ilaallu islaamummaan dhala namaa ni cunqursamoo ni kabajaa namooman ka jedhu laallaa jechuudha. Walumaa galatti deebiin isaa islaamummaan dhala namaa kamuu ni kabaja. Mirga dhala namaa ka har'a addunyaan mirga dhala namaatiif nutu dhaabbataa jettu kana islaamummaan waggaa kumaan dura dhala namaatiif cinqamaa ture jechuudha. Fakkeenya gabaabduu wayii fudhatuu ni dandeenya. Bakki ani jiru, biyyi ani jiru kun magaalaa biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo keessa jira jechuudha. Seenaan an amma irraa haasa'u hedu kun seenaa waggaa kumaan dura jirudha. Bakka an jiru kanarraa deemsa daqiiqaa 30 irratti bakka argamutti seenaa dalagameedha jechuudha. Maal isinitti fakkaate? Uummanni biyya kanaa uummata Qibxii warra jedhamutu jira. Warroonni amantaa biraa hordofan. Islaamummaan ala. Ammas namoonni islaamummaan ala hordofan ni jiranii, zabana duraanittis namoonni islaamummaan ala hordofan ni jiranii jechuudha. Biyya kana keessa. Zamana biyya kana irratti Amr ibn As mootummaa amiira biyya kanaa ta'ee bulchaa turetti maaltu ta'e? As keessatti kun amma seenaa kana keessatti islaamummaan maal akka ta'e hordoftoonni amantaa biraa islaamummaan edaa dhugamatti dhala namaatiif ni cinqamaa kan jettan as keessatti amma argattanii jechuudha. Zamana Amr ibn As biyya kana bulchaa ture sanitti waggaa kumaan duraa beeka. Zabana san keessa Amr ibn As gaaf tokko masjida guddicha magaalaa Kaayiroo keessatti bakka an amma jiru kanarraa deemsa daqiiqaa 30ti. Sababa dhibee kanaan waan cufateef malee viidiyoo kana osoo achi keessa taa'ee dalagee baay'ee namatti tolaa. Amr ibn As masjida bal'isuu barbaade. Uummatni islaamaatitti masjidni dhiphannaan masjida kana bal'isuu barbaade. Yeroo masjida kana bal'isuu barbaadutti wanti tokko danqa itti ta'e. Wanti tokko harkaa qabe. Maaltu harkaa qabe isinitti fakkaata? Namitti amantaa biraa hordoftu namitti Qibxii takkaatu jira. Wayita inni masjida kana bal'isuu hedutti manni namitti kun azaa isa godhe. Namitti tana itti dhaqee manguddoo tanaan masjida bal'isuu barbaannaa. Mallaqa haga barbaadde nu gaafadhu. Jijjiirraa bakka jijjiirraatis yoo barbaadde lafa bakka barbaadde lafa nu gaafadhu jedheetiin namitti tana gaafataa jechuudha. Lafa sii kennina, lafas bakka biraatti sii kennina, mallaqas sii kennina. Manas kama akkanaa ka kana caalu si ijaarraa jedhee gaafata namittii ta'a. Namittiin tuni amantaan ishii maayin amantaa biraati. Islaamummaan ala hordofti. Jennaan booda namittiin afakat jette. Mana kiyyas hin xuyxanii bakka biraatittis lafa hin barbaadu, mallaqa isin naa kennitanis hin barbaadu, manuma kiyya ka amma keessa jiru kana barbaadaa jette jechuudha. Booda maal godhe Amr ibn As? Masjidni kun dhiphatee uummanni musliimaa cinqamurra erga diigee booda waan isiin barbaaddu olitti mallaqa kenneefi manas ijaaraa fi jedhee mana isii diigee
masjida amma masjida guddaa beekamaa biyya Ijipti keessa jiru kana masjida Amr ibn As kana ijaaree jechuudha. Yeroo inni masjida kana ijaarutti namittiin aartee akkamitti akkana godha jettee leetarii xalayaa eenyutti barreessiti? Amir al-Mu'miniin Umar ibn Khattaabitti barreessite. Khaliifaa biyyoota 50 wayi walitti qabee kan bulchaa ture Umar ibn Khattaab isatti leetarii barreessite xalayaa. Maal jettee barreessite? Yaa Umar, Amirri ati asitti nurra keette Amr ibn As mana kiyya kan keessa galu narraa diige masjida irratti ijaaree wanti kun sirriidha waan kana akkamitti ilaaltaa jettee iyyannoo eenyutti barreeffatte? Umaritti barreeffatte. Umar eessa jira? Madiina jira. Asii xalayaa qaaman deemuu waan hin dandeenyeef xalayaa Umaritti ergite jechuudha. Umar xalayicha isii fuudhee dubbisee laalee garagalcha maal jedhee isinitti barreessisinitti fakkaate Amir ibn Asitti. Baga diidee ijaartee masjid baga mana namitti diideetiin masjida ijaartee waan jedhuun isinitti fakkaataami. Dubbiin akkasii miti. Tulchi ilaali islaamummaa maal akka taate seenaa islaamummaa ka waggoota kumaan duraa dhala namaatiif akkam akka cinqamu nama namooman akkatti islaamummaan inni kabaju. Booda xalayaa achi as barreesse Umar Amr ibn Asitti. Yaa Amr ibn As xalayaan kun kasii barraa'e ana Umar ibn Khattaab irraayi. Mana namitti ka diideetiin masjida ijaarte san ammuma masjida diigiti masjida ijaarte san masjidni ijaarame beeka masjida ijaarte san diigiti mana namitti qat godhii bakkatti deebisi ijaariifi jedhee. Allahu akbar. Allahu akbar. Abuu islaamummaa tana bar. Abuu bar islaamummaa tana yaa obboleessoo. Milaala islaamummaa tana hagam akka dhala namaatiif cinqamtu. Nama namooman akkatti islaamummaan kabaju. Islaamummaa waggaa kumaan dura mirga dhala namaatiif cinqamu. Har'a uummanni islaamummaan mirga dhala namaa ni sarba jedhanii yoo haasayan. Laaluun ni danda'ama. Biyyoonni har'a ilma namaatiif ni cinqamna jedhan waa meeqa godhaa jiran. Nuti dhala namaatiif dhaabbannee biyyoonni jedhan biyyoonni gugurdanne jedhan waa meeqa godhaa jiran. Islaamummaan waggaa 1000 dura dimokiraasii fite. Walqixxummaa ilma namaa. Walqixxummaa ilma namaa akkatti kabaju laala. Islaamummaan amantaan namitti sanii amantaa biraati baga diigamte jedheetiin namitti sanii cunqursine. Allahu akbar. Wallahi gammaduu qabda islaamummaa kana qabaatu keeti. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi islaam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi kuni kennaa guddaadha islaamummaan. Waan rabbi nuu kenne kana nu ofirratti hin beeyne. Mee seenaa takka itti isinii dabala. Isinitti illee dheeratee jira akka isinitti dheeratee nin beeka amma ni gabaabsa inshaallah. Hin dhumu bar islaamummaan tuni wanni isiin islaamummaan wanni ilma namaatiif islaamummaan kun ta'e irraa haasuftee hin geessitu beeyta. Taarikuma garagalchuu qofa. Taarika akkana garagalchinaan taarikoota duraan islaamummaan dabarse yoo laaltu keessuma oolisi godha. Kanuma haasayaa oolisi godha. Guyyaa lama walitti dhaabdee ni haasofta dhimma islaamummaa kana. So amma seenaa tokko isinitti dabala. Seenaan kun ammallee biyyuma kana irratti ta'e. Ammallee biyyuma kana biyyuma an amma keessa jiru kana keessatti ta'e. Uummanni Qibxii kun uummanni biyya kana guluffii farda jaalata. Farda gulufuu jaalatan. Farda gulufuu jaalatan uummanni kun. Uummanni kun farda gulufuu jaalata. Guyyaa tokko ilmi Amr ibn As guluffii fardaa kana irratti dorgome. Yeroo guluffii fardaa kana irratti dorgomu akkuma beektan guuksii biyyaa guluffii fardaa bakka namni wal ga'ee namni gaa'an yaa'e kanatti miree guluffii fardaa ka adeemsifamu. Akkana moo akkanaan? Akkana bar. Bakka namni wal ga'ee kanatti guluffii fardaa kana irratti ilmi Amir Amr ibn As ilmi Amiraa kuni guluffii fardaa kana irratti dorgome. Eenyu wajji dorgoma? Shabaaba Qibxii tokko, mucaa Qibxii tokko wajji, mucaa amantaa biraa hordofu. Islaamummaa hin qabu. Mucaa amantaa biraa hordofu tokko wajjin guluffii fardaa kana irratti hirmaate jechuudha. Yeroo guluffii fardaa kana irratti hirmaatu mucichi
ilma Amr ibn As kana mooyate. Mucichi amantaa biraa qabu islaamummaa kan hin qabne kun ilma Amr ibn As kana mooyatee jechuudha. Yeroo kana ilmi Amr ibn As aaree halangee fardaan gulufsiisaa ture saniin mucaa kana mataa keessa itti cire. Mucaa kamitti jira? Mucaa Qibxii mucaa amantaa biraa qabu kana mataa keessa itti cire halangee. Booda mucaan baay'ee itti dhaga'e. Ni aare mucaan. Uummata kan goone. Qat jedhee guyyama san karaa ofii qabatee khaliifaa Amiir al-Mu'miniin Umar ibn Khattab bira dhaqe Madiinaa. Waan ta'e kana hunda itti hime Umaritti. Yaa Umar ilmi Amiirticha ati irra keettee guluffii fardaa irratti kara seera qabeessa ta'een ka'anii mooyadha. Akkamitti na mooyatta ana ilma nama guddaa, ilma nama kabajamaa jedhee halangee fardaan gulufsiisaa tureen mataa keessa na ciree na dha'ee. Kana dha'u irratti immoo bakka uummanni wal qabamee baay'atetti na xiqqeessee na dha'ee jedheetiin Umaritti himate. Umar maal jedheen? Ati islaamummaa hin qabdu baga si dha'e waan jedheen sitti fakkaata? Lakki dubbiin akkasii miti. Laal islaamummaa yooma san xalayaa barreesse Umar ammallee eenyutti barreesse? Mucaa isa dha'e kanatti hin barreessine beeki. Abbaa mucaatitti barreesse Amr ibn Asitti. Abbaa mucaatitti xalayaa barreesse Amr ibn Asitti. Yaa Amr ibn As, xalayaan kun kasii barraa'e ana Umar ibn Khattab irraayi. Xalayaan kun yoo halkan si ga'e halkan kana bayitii kootu. Yoo guyyaa si ga'e guyyaa sa'aatii xalayaan kun si ga'etti ilma kee qabadhu kootu jedheen adda kootu hin jenneen abbatti bilbilee beeki Amiiratti. Amr ibn Asitti barreessee beeki xalayaa kana. Yoo xalayaan kun halkan si ga'e halkanuma xalayaa kana argite san bayi jedheen mucaa kee qabadhuuti kootu na bira jedheen. Amr ibn As xalayaan bira geennan xalayicha dubbisee mucaa ofii qabatee itti qajeelee karaa ofii kara Umar ibn Khattabitti. Umar ibn Khattab bira ga'e. Yeroo Umar ibn Khattab bira ga'utti Umar mucicha waame. Mucicha Qibxii ka amantaa biraa hordofu kana kootu jedheen ni waame. Ummata walitti qabeef. Ummata Madiina jiru walitti qabeef. Kanaa mucaan si dha'e? Kanaa mucaan nama fuulduratti keessa si dha'e? Kana akka inni si dha'e sanitti dha'i jedheen. Akka inni ummata fuulduratti si dha'e san dha'i atillee jedheen. Mucaan akkuma Ijiptiin keessatti mucichi dha'e sanitti naqee harka ofii deeffatee jechuudha dha'ee. San qofatti hin dhaabne Umar ibn Khattab. Amma immoo deebisii abbaa isaa dha'e jedheen Amiirticha Amr ibn As mootummaa biyya Ijiptii kana jechuudha. No. Amiira biyya Ijiptii ka ta'e kana jechuudha. Dha'i jedheen malaaxaa isaa keessa dha'i jedheen abbaa malaaxaa isaa keessa. Mucichi Qibxii kun yaa Umar bar abbaan homaa nan goone ana mucaadha kana dha'ee jedheen mucichi Umar ibn Khattab. Umar maal jedhee deebiseef? Mucaan kun kasi dha'e aangoo abbaatitti fayyadameeti. Aangoo abbaan qabuun uf dhaadee si dha'e waan ta'eef dha'i jedheen abballee. Akkasitti abballee dhoofsisee jechuudha. Eega kana godhee geesse maal jedheen? Yaa Amr ibn As jedheen Umar. Ilma namaa ka haati hurriyya irratti deetti. Ka haati diimokiraasii irratti. Look, ilma namaa ka diimokiraasiin dhalate erga yoomii mirga isaa sarbuu jalqabdanii jedhee Amr ibn Asitti dallanee haasa'e jechuudha. Islaamummaan akkana qabdi. Islaamummaa akkanatti ilma namaa amantaa fedhe kan hordofu. Look, akkana ture. Seenaan islaamummaa akkana ture. Har'a diinni yoo haasa'u islaamummaan mirga dhala namaa ni sarbe jedhame. Islaamummaan mirga dubartii hin kabaju jedhame. Allah. Seenaan hin dagatamu bar. Look. Obboleeyyan tiyya. Islaamummaa akkana jirtu tana. Namni anaansiin madaala beeyta.
ummata armadura kana dabarse kanaan hin madaalu. Anaafsi yoo laalu yoo anaafsi akhlaaqni kenna hin tolin ummanni islaamummaa akkuma waanuma nu islaama taane qofaaf islaamummaa akkasitti fakkaata beekta. Warroonni islaamummaa tana gadi dhaabanii asiin gahan akkanatti dabarsanii ilaala. Dhala namaatiif akkanatti cinqamaatiin hin dabarsanii ilaala. Ilma namaa namooman akkatti kabajaa turan. Hundaafuu namoonni viidiyoon kiyya isinitti tole viidiyoo kiyya sheer godhaa. Hiriyoota teenna warroota amantaa biraa hordofu warroota islaamummaaf ilaalcha biraa qabu akka waan islaamummaan seefiin babal'attee akka waan islaamummaan dhala namaatiif mirga dhala namaatiif hin dhimmamne akka waan islaamummaan mirga dhala namaa sarbuu akka waan islaamummaan mirga dubartii sarbuu yeroo haasa'amtu argama. Warroota akkasii sadhaffeera. Seenaawwan akkanaa kanallee yoo beektan biraan gayaa. Baay'ee ani sheekaa miti. Waan beekurraa isiniin biraan ga'uun immoo dirqama. Har'a baatii Ramadaanaa guyyaa 15ffaa keessa jirra. Rabbiin Ramadaana kana nurraa haa qeebalu, isinirraayis haa qeebalu. Isin hundaa isin jaalladha. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube kiyya YouTube Adam Inda Sabri jedhu kana subscribe godha, like godha, share godha. Idea irratti hojjetuu qabu. Maal irraa akka haasa'uu qabu naaf barreessaa, naaf ergaa. Dhugaa Rabbi waan hundarraa waan barbaachisaa waan irraa dalagamuu qabu kamirraa yoo ni dalayna. Yoo qoosaa qofa hin dalayna jennee dhimmi islaamummaa nu yaachifnee jechuudha. Yoo yeroo hunda waan nama gammachiisu qofa dalayne dhimmi obboleeyyan teenya biyya ambaa irratti rakkatanii shamarran teennaa yoo nu yaachifne yoo isarraa hin dalagin namooma hin qabnu jechuudha. Nuti waa hundarraayyuu dalaguuf dirqama nurraa qabaa. Waan irraa dalaguu qabnu kamirraayyuu irraa dalagaa. Irraa hojjedha. Viidiyoo kamiyyuu ni hojjedha. Idea keessan naa barreessaa. Waan akkanaa kana irraa dalagi. Wantoota akkanaa kana irraa dalagi. Waan isin irraa dalagamuu qaba jettan nutti as ergaa. Wantoota akka rakkoon qabu ni ta'aa taanaan ni dalagama. Hundaafuu isin jaalladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'ee ammas namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuun irraanfatina. Isin jaalladha. Nagaan naaf tura.